Mana waajjira poolisii irratti hokkara kaasuudha. Kan immoo qorannoon xumurameera. Kun immoo mirga ofii dhoowwatu. Kan waa'ee diinaa jedhu kun immoo waan isaa namaan galu. Maqaan kee Asli Galgalooti Agdhumaa nu waliin tura. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan Mohaammed Deeksisoo barataan waltajjii barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagalee mormii dhageessisee hidhame ammallee poolisiin to'atama. Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha Rooleen yeroo lammaffaaf wabiin akka gadhiifamu murteessee ture. Garuu erga gadhiifameen booda poolisiin deebisee to'ate. Maatii olaanaa abukatoo isaa Obsinaan Girmaa waan mudatu gaafate. Marsaa lamaaf yeroo duraa marsaa duraa guyyaa 10 marsaa ta'an guyyaa 5 walumaa galatti guyyaa 15 yeroo beellamaatiin erga tursiifamee booda gaafa torbaa sadhumaa isaati manni murtii aanaa si'a lammaffaadhaaf mirga wabii eegee si'a lammaffaaf isa eege kan irratti immoo wabii mataa ofii jedhe malee wabii miti kan inni waamsise jechaadha. Wabii mataa ofii jechuun egaa namni tokko ofiin amanamaa ta'e yakkisaas yoggaa argisiistuun ittiin waa shakkamee sanaa dhibu. Akkasumadha kana jechamu baay'ee gadaadha jechaadha. Wabii mataa ofiitiin haa bo'ee ture. Har'a akkamitti gadhiisuu danda'an? Aanoon beekne odeeffannoo haala akkifamu jedhu siin qabu ture. Baratamaadhumaan namni mirga wabii mana mirgitiin eegamee numa tura waan ta'eef booruma sanaan akkasumatti turaa jira yaada jedhuun qaban ture. Gara ganamaa kanarraa mirga wabii namaa dhiyeeffatu jedhan jedhee dhaamsee ergate barattootatti. Suura dhaamsee dhagee sanarraatiin isaa ijoolleen deemanii waayiloonni isaa kan waliin baratan isa fuuchuu deemanii turani. Fuuchuu deemanii hoggaachuu gaanu toleedhanii wabii namaa namni dhaqeefis mallatteessee gadi ba'ee erga gadi ba'ee booda akka ani qaamaan achitti argamne odeeffannoon qabu paatroolii sadiidhaan bakkee irratti eeganii uffata poolisii humna addaa Oromiyaa kanneen uffatanii fi siviilii uffatanii kanneen bakkee irra turantu nu gidduudhaa qabee bakka jarri geessan hin beekne kan jedhudha odeeffannoo nama qabu jechaadha. Haaluma wal fakkaatuun qondaalii Abbaa Boobata Urgeessaa fi konkolaachisan isaa Wandosir Abdulqaadir waabina gadhiifamuu manni murtii ajaj oolmaarraa abukatoo isaa Dr. Tukummaa Dhaabaa nutti hima. Har'a beellama lammaffaa dhiyaatanii guyyaa tokko ta'ee kan isaan to'ataman poolisiin qorannoo xumureera. Qorannoo isaa mana waajjira poolisii dhufee lola uumee hokkara kaasee fi qorannoo xumureera. Garuu diina wajjin walqunnamtii qabu jedhamee shakkii waan jiruu fi beellamni naafaa kennamu kan jedhu kaase. Abukaatonni obbo Misgaanuu Mul'ataa, Toolamaaram Gaaddisaa fi ana Dr. Tukummaa Dhaabaa sadii isaanii dhageessee Yakkii poolisiin qorannaa isaa fixeera kan waa'ee diinaa jedhu kun ifamti maal jechuudha. Kan durasitti qabamee waa'ee mana waajjira poolisii irratti hokkara kaasuudha. Kan immoo qorannoon xumurameera. Kun immoo mirga ofii dhoowwatu. Kan waa'ee diinaa jedhu kun immoo waan isaa namaan galu kan isaa ifamti. Lammaffaa immoo nama dhiira hidhanii qorachuu miti. Qoratanii kaanii hidhuu. Hiikanii kaanii yakkoo jiraate gadhii hidhuun waan nama rakkisuun qabu. Kanaaf gadhiisamuu qabaa. Lammaffaa immoo yakka beekamneen akka diina kan jedhuun ta'uu qabu qotamuu qabu kan jedhuun kanaan dhumarratti manni murtiis lamaan isaanii wabii birrii 5,000 akka bahan jedhee mirgoolii isaanii eegamee jechuudha. Godin Wallagga Lixaa aanaa Baaboo Gambeelitti haleellaa hidhattoonni raawwatanii namoonni nagaa 28 ajjeefamuu itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa mirkaneesse. Obbo Jibril Mohaammed akka BBC'tti himetti halkan keessa humni abbaa shanee walga'ee jedhee nama sassaabee uummata miidhaa irraan ga'ee jedhe. Hagamaa tarkaanfii fudhatamaa jira. Namoonni ukkaamsanii taraniinis jiraachuu jira waan ta'eef ganaa hordofamaa jira inni addaan baha. Humni nageenya bobba'ee jira. Qaamni nageenya naannoo san ture waan ta'eef battalatti dhaqqabee isa boodas hordoffiin taasifamaa jira. Qaamni bulchiinsa aanaatis kan godinaatis bu'ee uummata tasgabbeessee jira. Hanga sa'aatii ati naa bilbiltu kanatti humna balaa san geesse nama 5 tarkaanfiin itti fudhatameera. Kanaafis hordoffiin taasifamaa jira. Tarkaanfii akkamii fudhatan to'ataman moo hin ajjeefaman yoo taate nama gam? Dhukaasa waan taateef humna hidhateetiin hin socho'u walitti dhukaafame namni 5 du'eera. Saniin ka du'e san immoo uummanni naannoo saniitis du'uu isaanii mirkaneeffatee ilaalee jira. Yeroo baay'ee gocha kana yoo raawwatu walga'ii hidhatootiin nu yaamtee jetti jiraattoonni walga'iin kun kamaani yoo taate mootummaan yoo sun ees jira?
walga'iin waamne kan jedhamu dhugaadha. Akka nama walga'ii yeroo gullisuu irratti yeroo dabre raawwatames akka nama walga'ii waamuutitti waamanii har'as akkuma nama walga'ii waamuutitti waamanii mandara seenanii uummanni kun uummata sibiiliidha, qotee bulaadha. Sa'aatiin halkanii hirriba keessaa sassaabanii erga sassaaban booda sassaabamaa ta'a jedhameetiin walitti maxxanaa ta'a jedhamee achumatti dhukaasni itti baname. Walga'ii kan jedhamu caasaa akka itti waamamu dingata mandaras akka seenamee mandara san keessaa nama jiru birkeessisanii walitti qabuu jechuudha malee walga'ii seeraa jechuudha. Dammaanta namni namijeessa baawushanee jette namoota kan balleessinee jechaa hin turreessan eessa baay'inaan fixaa jira. Balleessanii fixnee hin jenne sababni isaa inni balleessanii fixuunis akka salphaatti kan ta'u miti. Waa hedduutu jira kana durallee kaasaa turre. Tokkoffaa humni riphee lolaa kana falaffalu karaan qabanne waan ta'eef hanga humni isa guyyaa guyyaadhaan falaffalu isa oomishu suni karaa qabatu dubbiin hin dhaabbatu. Inni lammaffaadha haalli mijaa'an keessattuu amma immoo haalli mijaa'an jira biyyattii keessatti. Biyya keessaa yookaan filannoodhaaf qophaa'amaa jira. Filannoodhaaf yoo deemtu immoo humni filannoo didee keessaa bahee jira. Humni immootu duraanuu filannoo hin barbaanne jira. Humni immootu iyyuu aangoo irraa ari'ame jira. Kuni waliigalee hojjechaa jira. Kan mul'atu kan lammaffaa humni alarraa biyyattii gaafii jala galchuudhaaf karoora misooma biyyattiin qabattee deemtu keessattuu laga Abbayyaa wajjin walitti qabatee laga Mormoroo wajjin walitti qabatee kan jiru jira. Lagni Mormoroo yoo qabame maaltu dhufuu danda'a? Isarraa ka'ee Itoophiyaan akka Itoophiyaa qofatti osoo hin taane akka gaafa Afrikaatti maal fiduu dandeetti kan jiru irraa ka'amee wanni hojjetamu. Gibsi qofa osoo hin taane warri ishii duubaan jirus hin jiraata. Kanaaf kuni boqonnaa rakkinna yeroo boqonnaa muraasa keessatti yeroo muraasa socho'u namaa wajjin deemu garuu yeroo muraasa booda mootu ufiin karaa qabachaa deemu akka ta'e boqonnaan kun boqonnaa humni riphee lolaan itti baduu danda'u guutuutti itti qulqullaa'uu danda'u osoo hin taane dadhabee garuu socho'u. Dhaggeeffattoota oduu gaggabaaboo jalqabaan hoogganaan jiddugaltuu hona dhukkuba Afrikaa Indiyaan talaallii AstraZeneca tursiisuun Afrikaaf balaa hamtuu geessisuu danda'a jedhe. Talaalliin Indiyaarraa dhufu kun weerara kooronaavaayirasii kan Afrikaa rakkisaa jiru kana dhaabuu danda'a. Dhiyootanaa Keenyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaan dhukkubi kun baay'atee nam lubbaa jira. Eegii loltoota Miyaanmaar mootummaa gargalchee aangoo qabatee humni nageenyaa ijoollee 43 ol ajjeesuu dhaabbati Save the Children ibsa. Sanbata dabre qofaa nam 100 ajjeefamu. Waliigalaatti namooti ajjeefam 536 ta'uu gareen hordofaa jiru himan. Poolisii Naayijeeriyaa hariiroo uummata waliin qaban fooyyessuu fi reediyoo haaraa jalqaban. Hoogganaan poolisii Mohaammed Adamuu tamsaasa kanarratti uummata yaada qabu poolisiin gahuu akka danda'uu fi salphinaan uummata dhaqqabuu dubbata. Ambaasadareen Itoophiyaa Masriitti dhimlagaa Abbayyaa mariin biyyoota sadeen akka furtuu jalqabumaan ejjannoo Itoophiyaati jedha. Amma Itoophiyaan gar waraanaa adoo hin taane mariin itti fufiinsa qabuun waliigaltee irgeennaa jettee amantii jedha Ambaasadar Maarqos Takkilee dhimma jaarsummaa Ameerikaa keessa ba'an irratti dubbatan. Itoophiyaan jalqabumaa qabdee dhimma kana irratti biyyoota isaan laalatu waliin mari'achuun waliigaltee irra ga'ama jettee amanti. Kun filannoo itti fufiinsa qabu jalqabaati jennee amanna. Mariis gaggeessaa turre. Keessumaa 2013-2015 mari'achaa turuun waliigaltee Declaration of Principles bara 2015 mallatteessine. Kanaaf Itoophiyaan marii qaamolee idil addunyaa waliin taasifamu diddeen qabdu. Ameerikaa michuu keenya hariiroo gaarii qabna. Waashingtan deemnee dhimma keenya ibsineerra. Suuta wixinee qopheessanii dhufan. Bulchiinsa Ameerikaa akka qaama gidduu galee araarsutti of dhiyeesse. Kanaaf yaaddoo qabnu akkaataa deemsa seeraa jiruun ibsanne. Gaafa wanti nu hin adeemsifne dhufu keessaa baane. Sababni isaa yeroo gareen dippiloomaatota Masrii bara 2012 Finfinnee seenan Itoophiyaan dhimma kana akka iftoominaan dubbattu gaafatanii turan. Ergasii iftoominaan mari'achaa turre. Ogeessota idil addunyaa waamnee akka mari'atan goone. Miidhaa tokkollee akka Masrii fi Itoophiyaa irratti hin fidne amanna. Itoophiyaan hanga ammaatti waliigaltee bara 2015 irratti amantaa qabdi. Hidhaan Abbayyaa guutamuun Masriis ta'e Sudaan waan miidheen qabu. Biyyooti sadeen Itoophiyaaf Suudaaniif Masriin eegii jaarsi kun eegalee marii geeggeessaniillee waliigaltee gahuu hin dandeenye. Biyyooti sadeen jaarsuma gamtaa Afrikaan marichi itti fufan. Haa ta'u malee Masriin Ameerikaa fi UN'f gamtaan Awurooppaa akka hirmaatan barbaadde. Yoo waliigaltee ergahuu dadhaban biyyooti tun sadeen gar waraana gahuu dandeetti gaaffii jedhu jira. Itoophiyaan ijaarsa hidha guddicha laga Abbayyaa erga jalqabdee kunoo waggootni 10 darbaniiru. Liqaa alaa malee humna beekumsaa fi baajata biyya keessaan ijaareen xumura jechuun misooma biyyattiif abdii guddaa irra kaawwachuun haa jalqabduyyuu malee biyyoota dinagdeen isaanii lagicha irratti hundaa'e akka Sudaanii fi Masrii waliin garuu waliigaltee xumuraarra hin geenye. Hidhi kun waggaa meeqatti guutamuu qabaa kan jedhuu fi haalli oopereeshinii hidhichaa madda wal abdee ta'uun tureera. Sudaan marii kana keessaa yeroo garaa garaatti baateetti. Itoophiyaan marii bara darbee Waashingtanitti gaggeeffame isa lammaffaarraa ejjennoo bulchiinsa Tiraamp irraa kan ka'e bahuu ishee
beeksifte. Ergasii jaarsummaa gamtaa Afrikaan biyyootni sadeen mari'achaa turan. Yeroo Sudaan Ameerikaa gamtaa Awurooppaa fi UN qaama marichaa akka ta'aniif yaada dhiyeessitu Masiriin osoo hin fudhatiin hafte. Ergasii marichi gamtaa Afrikaan ergatti fufee ammoo yaadni qaamoleen arfan marii kana irratti hirmaachuu qabu jedhu dhiyaatus Itoophiyaan rakkoo Afrikaa keessaa karaa gamtaa Afrikaan biyyootni sadiin furachuu dandeenya ejjennoo jedhu qabachuun itti fufan. Gidduu kana ammoo pirezidaantiin Masirii Abdul Fattah al-Sisi sababa hidha haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun bishaan biyyi isaanii argattu hir'annaan naannicha keessatti waan hamaatu ta'a jechuun akeekkachiisan. Al-Sisiin cimsanii yoo dubbatan ammallee irra deebi'een jedham bishaan Masirii keessaa eenyullee coba tokko fudhachuu hin danda'u. Kun ta'ee argamnaan garuu naannicha keessatti tasgabbii dhabinsa hin yaadaminitu uumamuuf deemaa jedhan. Itoophiyaan garuu karooruma qabatteen hidha haaromsaa laga Abbayyaa ji'a waxabajjii dhufu yeroo roobni waqtii gannaa jalqabu marsaa lammaffaa guutuuf akka jettu dubbatte. Itoophiyaan bishaan biyya ishee keessa jiru laga Abbayyaa osoo kaaniin hin miidhiin fayyadamuun walabummaa biyyaa akka ta'e cimsitee himaa turte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenya kana bishaan guutuu ilaalchisee osoo marii sana hin xumuriin waqtiin gannaa nu darbee waggaa tokko keessatti doolaara biiliyoona 1 dhabna jechuun bishaan guutuu tursiisuun akka hin danda'amne himaniiru. Biyyootni kunneen walii galuu yoo dhaban gara waraanaatti seenuu maluu laata? Dhimma kanarratti Neezerlaand irraa dhimma gaanfa Afrikaa kan xiinxalan Dr. Adam Kaasee haalli keessoo Sudaan murteessaa ta'uu himu. Sudaan bara bulchiinsa Albashiir Itoophiyaa waliin ejjennoo wal fakkaataa qabdi ture. Erga Albashiir kufee garuu akka biyyaatti bulchiinsa wal fakkaataa ta'e hin qabdu. Humni waraanaa kan gaggeessu jira. Isaan keessa humna riifataa Rapid Force kan jedhamu kan gaggeessan immoo jiru. Bulchiinsi siviilii ministeera muummee Abdallaa Hamdoo gaggeessan immoo jira. Gara Itoophiyaatti kan dhiyaatu bulchiinsa ministeera muummee Abdallaa Hamdookidha. Erga Itoophiyaan lola naannoo Tigraayitti galteen as garuu humni waraanaa Sudaan keessoo isaa cimsaa jira. Gama siyaasaanis jabaachaa jira. Bulchiinsa siviiliis yoo ta'e erga Itoophiyaan lolichatti galtee gama mariitiin kan jirus yoo ta'e isa duraan yaadaniin ol bu'aa gaarii ta'e argachuu dandeenya jedhanii yaaduu danda'u. Dabalataan dhimma gaanfa Afrikaa irratti dhiyeenyaan kan hordofan London irraa Abdurrahman Said Abu Hashim sababni ijoo wal dhibdeen hammaatu ejjennoon Sudaan waan geeddarameefii jedhu. Abbayyaa ilaalchisee ejjennoon Itoophiyaa fi Sudaan tokko ture jechuun danda'ama. Amma ejjennoon Sudaan agarsiifte ejjennoo kana dura qabdurraa kan jijjiiramee fi waan hin eegamnedha jedhamuu kan danda'u jechuun dubbatani. Dr. Adam gama isaaniin itti fayyadamaa bishaan Abbayyaa kana irratti biyyootni sadeen lola seenuu danda'u sodaa jedhus qabu. Waraana seenuuf fedhiin dhibuus hubannoon dogoggoraa jiraachuu mala. Qaamni biraa maal gochuu mala jechaa tarkaanfii kan fudhattu. Odeeffannoo guutuu yoo hin qabaanne murtee dogoggoraa fudhachuu malta. Kanaaf murteewwan dogoggoraa akkanaa dhimmicha to'annoon ala gochuu danda'u. Gama Sudaaniin lolicha barbaaduu malu. Waraanni Sudaan biyyattii dammaqsuuf lolicha itti fayyadamuu danda'a. Gama Itoophiyaanis akkasuma barbaadamuu danda'a. Lola ijootti seenuuf fedhiis humnas qabu jedhee yaadu. Keessumaa Sudaanii fi Itoophiyaan rakkoo keessoo qaban irraa kan ka'e lolicha barbaadu jedhee yaadu. Garuu affeerraa lolaa jiraachuu mala. Obbo Abdurrahman ammoo lolli ka'uu dhiisuu danda'a yaada jedhu qabu. Muddamni amma jiru biyyi tokko isa kaan irratti dhiibbaa uumuuf malee waraanatti seenuuf fedhiin waan jiru natti hin fakkaatu jedhan. Ta'us Itoophiyaan osoo dhimma biyya keessaan qabamtee jirtu Sudaanii fi Masiriin haalli isaa mijataadha jechuu danda'u jechuun himani. Sudaanii fi Masiriin dhimmi kun furmaata waaraa yoo hin arganne karaa salphaan hiikamuu akka hin dandeenye amanuu jechuun dubbatani. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa maaliin guddatu jennaan baraatu dhumee jedhu mucaan hiikaan isaa isan biraa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taadessaa gam teknikaatiin Mubarak Abdallah kan isaniif dhiyeessan Asli Gilgalooti agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.